Yooyyaa nageenyi sanbadhaadha. Daadoo qophii Oromiyaa ta torbaan kanaatiin seenaa haalaa fi waan magaalaa Yaaballoo magaalaan guddoon godin Booranaa yeroo ammaa keessa jirtu waan gabaabduu isaniif dhiyeessina hordofaa. Yaabal magaalaa guddoo godin Booranaati. Magaalaan tuni handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 570 fagaattetti kallattii kibba Oromiyaatti argamti. Kibbi Itoophiyaatiin ammoo kiiloomeetira 200 qofa daangaa biyya Keeniyaa irra fagaattee argamti. Oromoon laaf aadaa seenaa fi eenyummaa isaatiin wal qabsiisetti maqaa moggaasa. Maqaa Yaabal jedhamu sirna gadaatiin wal qabsiisanitti magaalaa tanaaf moggaasan. Yaaballoo akka hin dhagayetti akki dhibiilleen jiraachuu danda'amaan nu gaafas hin beennu. Eegi gugurdannee dirrumnee Yaaballu jechaayyuu dhageenne eegi sun immoo faan buunee maan Yaaballu waan jedha itti deema turre. Yaaballoon tun durii akka dhageennutti ardaa jilaati. Ardaan jilaa hedduun laftan ka'ee jira Booranii ta gadaa mojjii dursitu karaa laduulleen yaa'ii qaalluun jira ladu shanayyoo jedhani shani jira gada sadeeyyoo jedhan gada sadii jira. Kanaaf warri kun cufti laftan keessa aadaa qaba. Maqaan kun jechoota lamirra mokka'e. Jechooti kun lamaanii yaa'aa fi bal'oo. Gadaan Oromoo Booranaa yaa qaba. Saglan yaa'ii Booranaa yoo jedhani dhageettanii beektu. Yaa'ii gumiraaba gadaa ta waliin godaantee, waliin qubattee, waliin teettee, waliin bobbaafattee tiffattu. Bal'oon ammoo jecha bal'inni lafa ibsu. Duuba Yaaballu durii teessoo yookaan ardaa yaaraaba gadaati. Sunum gulaa maqaa magaalaa tanaa Yaabal'oo yookaan ammoo fulaa yaa'ii bal'aan taa'u jedhanii moggaasan. Durii gaafa akka magaalaa dhalattee ittiin baasin Yaabal'aa jedhan. Yaabal'aa kana adoo Yaabal'aan beekamu Xaaliyaan dhagaa gaara gama Yaaballoo gama achaanuun jiru amma cherchiillee gubbaa ijaaran sun dhagaa sun irratti Xaaliyaanii maan jettee barreesse Yaabelloo second Rome jettee barreesse. Akka lafa Roomaatti wal bira qaban kan isii fakkaatti jechuu gaaraan marfame kuni. Akkuma maqaallee irraa argitanii magaalli tun duraan ardaa turtee ardaa jilaa wayii Yaaballoo ka jedhu kuni maqaa lama waliif fidanii yaawaaf balloo jedhu Yaaballoo jedhamee maqaan moggaafame. Yaaballoo jechuun yaa'ii Booranaa durii yaa'ii guddaa yaa'ii bal'aan ardanni taa'u jechuudha. Yelle gurri basa kaba, yella manari sakaba.
Magaalaan Yaaballoo iddoowwan seenaa qabeeyyii fi ardaalee jilaallee hedduu qabdi. Fulaan nu amma teeteenutuun dhaqa qaqee jedhanii qaqeeni murtii booranii nama balleessi akka hojjate irratti dabarsu keessa tokko. Kanaaf fuula murtii itti dabarsanii jechuudha. Kun moggaas maqashii ardaalee jiraa hedduu as keessatti argamu. Fulaan gadaamoojjiin gindi itti dhiqattu hin jira. Ardaan yaa'ii itti taa'u hin jira. Ardaaleen dhibaayyuu wayii hin jira. Karaa aadaallee wal qabatee ardaaleen fuula dhaqa qaqee jedhamu kunini fuula itti jaarsi biyyaa dhufee watti dubbatu ture jechuudha. Akkasumarra ka'uudhaan yeroo ammaa akka argitan kanatti daangeffamee ardaa jilaa ta'ee mani murtii aadaalleen akkuma kanaan dura namni akka illee asitti ta'anii dubbachuu jirani. Dhakaa jechuun kan duuba mul'atu kan qaqee jechuun seera murtiiti. Namni onni waa balleessu murtii adda addaatti gatiillee hin jedhan, qaqeellee hin jedhan, rifeensi mataallee hin jedhan. Qaqeen tana duri armatti qaqee namaan muran. Gaaddisi murtiiti. Gaaddisi kun ammallee mani murtii aadaa uummata kana fulaan inni amma itti dhaabatee tajaajila kennuu jiru. Arda kan murtii ammallee ittuma kennuu jiran. Madheer sirba jedhani gaafa itti sirbanillee alleen iltii yaallee laare. Garbi Yaaballoo jedhani godhu kulleen bisaalleen hin jirani. Eeli kaa odituutiif kaawwattuu jira. Tulleen cuftii fuula aadaatti tolfatan. Fulaan namni aadaatti tolfatu hedduu jechuun fuula yaa'ii hedduun yaa'ii bal'aan itti qubata. Akhee jiraatee aadaa ofii tolfatu. Hubiin curraa jechuun fuula curraa itti ba'an jechuudha. An fulaan tuni seenaa qabeessi tulleen gadaamoojjii haa taatu yaa haa taatu fulanni itti teeffatu tanaaf curri jedhanii maqaa hubii curraa jedhan. Tanaaf hubiin tulleen lafuma aadaa tan kee jirtii jechuudha. Duri Yaaballoo yoo jedhan Yaaballoo jedhan kan cufuuf jala qaban. Garbi Yaaballoo jedhan immoo achi gar Koboolee. Garbiin suni dhiyoo gulallee hin jirti. Kullee muka garbi Yaaballoo jedhani waaqan muk guddaa kana nuu kennee tanaan muki guddaa kunini milikkita waaqi jaalalii fi karaa inni itti nuu ibseen karaa itti nuu galcheen jedhetti amantii akkanaatiin fudhate. Kanaaf in kabaji muki sun inni kabaji qaba jechuudha. Garbi Yaaballoo jedhan laftana isiin himan. Hubi curraa yoo jedhani fuula akkana ta'uu isii akkanaan beekan. Magaalaan Yaaballoo akka lakkoofsa herrega biyya Itoophiyaatti bara 1910tti hundeeffamte. Maqaa Yaaballoo jedhamu ha magaalaa tanaaf moggaa kana marroo hedduu namooti dogongoraanii Yaabelloo fa'aa jedhanii yaamu. Moggaasii qajeelaanii magaalaa tanaa immoo Yaaballoo. Yaaballoon tun duuba dira adoon taa'in bar xaaliyaanatti as qubate. Inni as qubannaan namilleen bira quqqubate hamaan biyyee wayii jaarratu hamaani jedhu warri isi gulyaa'u diri jedhanii diri taate. Diri keessaan nami xiqqaan lafedduu man itti jaarrate. Man jaarrate jaarrummatanaan beekamte. Diri jedhan duuba diri taate. Tanaaf akki diraa fudhatamte akka yaa kaanaaf anuu iltiyyaan arge. Tanaaf Yaaballoon akkan dhalate akkan dhufte hagan inni dhageettii irraa qabutti hagan iltiyyalleen argetti tana.
aliyaan gaafas yaaballa kan isiin yaaballa jechuu hin dandeettu yaabelloo jette. Eegaa karaa kanaan yaabelloo jedhamee yaamam kuni dogongora. Magaalli kun haa hundeeffamte bara 1910ti. Man qopheessatiin buluu kan jalqabde bara 1938 man qopheessatiin buluu jalqabde. Pilaanii bu'uura jalqaba kan argatte bara 1968 maaster pilaanii amma ittiin hoogganamaa ittiin bulaa jirtu kana argatte jechuudha. Magaalaa Yaaballoo bal'inni lafaa hektaar 3,000 ol qabdi. Yeroo ammaa magaalaa tan keessa namoota gar 200 tilmaamamanitti jiraataa jedhama. Magaalaa kana keessatti uummatni argamu uummata naannoo 200 tilmaamamu. Bal'inni lafaa hektaara 3,246 irratti qubattee argamti jechuudha magaalaa Yaaballoo. Magaalaan Yaaballoo umrii dheertuu jaarraa tokko oli qabaattullee agumrii isiin guddan. Haal guddinni isiitii wal qabatee yoo ilaaltu bara 1910 hundeeffamte agammaatti sadarkaa giddu galeessa kee jirti. Haal guddinni isiitii wal qabatee yoo amma daaltu sadarkaa sila irratti argamuu qabdu. Magaalaa guddoo taatee magaalaa olaanaa taatee argamuu qabdi ture. Amma guddinni isiitii wal qabatee yoo ilaaltu sadarkaa irga'uu qabdi irra hin geenne jechuudha. Baay'ee duubatti haftee jirti. Magaalaan Yaaballoo dhiyeessii tajaajila bu'uuraatiin sadarkaa jiddu galeessa irratti argamtii jedhama. Rakkoon pilaanii kanaan dur turee jira. Rakkoon daandii kanaan dur turee jira. Rakkoon bishaanii hin jira jechuudha. Investimentii akkaataa barbaadameen simachuu dhabuullee waan jiruuf namni fuula rakkoon bishaanii jirutti. Ibsaalleen kanaan dura rakkoo ture jechuudha. Waggaa 5 dur ibsaallee irratti rakkoo ture. Sababoota akkanaaf bu'uuraalee misooma mootummaan hojjechuu qaban hanqinni waan qabaniif akka barbaadametti magaala hin misoomiin ta'uu isii ibsuu barbaada jechuudha. Magaalaan Yaaballoo kallattii cufaanii gaarreniin marfamtee argamti. Haalli qilleensa magaalaa tanaa haala qilleensa gammoojjiiti. Haalli qilleensaa gammoojjiidha. Haalli teessumishii gaarreniin kan marfamtee lafa horii keessatti kan argamtu. Akka lafa roomaatti wal bira qaban kan isii fakkaatti jechuu gaara marfame kuni. Magaalaan Yaaballoo balbal seensaa 3 qabdi. Daandiin guddaanii Finfinnee ka'ee gara biyya Keeniyaatti geessu magaalaa tan keebba'ee dabra. Balbal seensaatiif ba'aa 2 qabdi. Tokko karaa kibbaa kan baasu, tokko karaa Finfinnee kan baasu, daandii tokkotti immoo magaalaa kan keessa qaxxaamura. Uummati magaalaa Yaaballoo hojii qonnaa, horsiisa horiitii fi daldala irratti bobba'ee jiraata. Uummata qonna, daldala, horsiisa irratti xiyyeeffatee jiraatu jechuudha. Daldala horiitiin wal qabatee magaalaan tuni fuula gabayaa re'ee
yookaan ammoo Munaadaa iddoo Doloolloolaa jedhamtu kan qabdudha. Gam biraatiin fulaan gabayaa midhaaniitii fi gabayaa wayaa guddoolleen magaalaa tan keessa kan argamtuu fi uummati magaalaa tanaa kan itti walirra bitatee walitti gurguratudha. Gam tajaajila hawaasummaatiin magaalaa Yaaballoo buufata konkolaataa kafooyyee qabu, hospitaal waliigalaa, manneen barnoota garaagaraatii fi istaadiyoomii bal'oo hin qabdi. Shalaqa jaatanii alii gootichi Oromoo kabar jireenyi isaatti waan misooma hedduu manneen barnootaa, baankii, istaadiyeemii, fuula ijoolleen horsiise bulaa itti barattuu fi waan garaagaraa haagardhaallee dhalooti magaaltanaa itti qarqaaramaa jiru magaalaa Yaaballoo keessatti ijaareedha. Siidaan kun yaadannoo goota kanaatii fi balbal seensi ilboruu magaalaa Yaaballoo fuula Doloolloolaa jedhamtutti gada kuraa jaarsootti dhaabbateef. Gama bareedina magaalaatii fi hojii magariisummaatiin magaalaan Yaaballoo sadarkaa gadaana irratti argamtii jedhama. Paarkiin Leekum magaalaa tan cinaatti argamti. Hojiin paarkii tan keessatti hojjetamaa jirtu abdachiisa jedhama. Hojii paarkii wal qabatu paarkii Leekum argitanii jirtanii hojiin magariisummaa, hojiin magaalaa hawwata taasisuu, bosonoomsuu rakkoo guddaa jira. Fakkeenyaaf gaara kan irraa ilaaltu bosonii agamma jiru yeroo dheeraan dur kan dhaabame. Daagan adda addaa irratti hojjetamee jiru lolaan yeroo baay'ee magaalaa kan miidhatu jechuudha. Roob dhiyoo kanaan iyyuu rakkoo guddaatti uumame. Karoorii bulchiinsi magaalaa Yaaballoo yeroo ammaa qabu. Karoorii fuulduraa qabnu tokko magaalaa kana hawwata taasisuuf akkaataa pilaanitiin karaan ba'uu qabu bahee akkaataa pilaanitiin namni qubachuu qabu qubatee socho'uu akka qabnu. Horee keenya waliin ilaallee murteeffannee jirra jechuudha. Magaalaa kan jijjiiruuf hoggansi guutuu waliin mariin taasifamee uummata waliin mariin taasifamee magaalaa keenya hawwataa akka taasifnu akkuma paarkii Leekum sun akka mootummaalletti namni dhuunfaa hagas yoo misoomse akka mootummaatti waan guddoo misoomsuu hin dandeenya jechuudha. Biqiltuun dhaabamee magariisummaa magaalaa kanarratti wanti guddoon hojjetamuu qaba. Isallee irratti karoora qabna. Bar kan jalqabnee karoora baafannee jirra. Ardaan jilaas kee jiran kan daangeffamin hundinuu daangaa wakkisaan qaban karoora qabna. Daandiin lammaffaan hojjechuu jira. Inni hojjetamaa jirulleen harkifannaa kan qabuu fi qulqullinnaan saffis barbaaduun akkaataa guddin magaalaa waliin ariifatee deemuu kan hin jiru ta'uu isaatii fi hojii kan barbaadu ta'uu isaa rakkooleen kun hundinuu yoo hiikatan magaalli kun akkuma magaalaa Oromiyaa kan bira yoo cimnee investimentii irratti simannee wantoota magaalii guutachuu qaban guunnee yoo deemne daandiiwwan jalqabnee xumurin yoo xumur piroojeektiiwwan magaalaa keessa jiran yoo xumur abbootii qabeenyaa iddoo isaaniif malutti akkaataa bareedina magaalaa ibsuu danda'u iddoo isaanii malutti yoo qubsiifne qabsoo guddaadhaan magaalii keenya guddattuu gochuun hin danda'ama jechuudha. Waanuma keenya hojjennee hin hojjennaa jennee kutannoon itti seennee jirra jechuudha waanuma keenya. Qophii Oromiyaa torbaan kanaa fi waa'ee magaalaa Yaaballoo waan gabaabduu sanii dhiyeessine yaa obbaafanne
waan qophiitiin daawwattanii fi oraa bulaa deebana. Pati biramba tajela, aboro irra kabajela, yete durabana.